Hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha gaan akkuma beekamu yeroo darbe waa'ee noot resiivabilii waliin eegallee ture. Isas waa'ee noot resiivabilii akkamitti intarest kaalkuleet goona steetidii zeeroo intarest biiring warri jedhaman maal akka fakkaatan waliin ilaalaa ture. Sanas xiqqoo bal'ata jennaani paartii lamatti kutee ispeeshaal ishuu rileetii noot resiivabilii jechuudha. Paartii lammaffaa kana keessatti isiniif ibsuu yaala jechuudha. Special issuun noot resiivabilii kun egaa recognition of noot resiivabilii fi fair value option warra jedhamanidha jechuudha. Baay'ee isaa waa'ee noot resiivabilii baay'ee kaasne ilaalleerra yeroo darbe. Gamanumaan kan isiniin jechuu barbaadu maatii chaanelii keenyaa kan hin taane sabiskiraayib bakka jedhu tokkoon maatii chaanelii keenyaa taanu jajjabeessa akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Kan sanduuqaa jiru buleessa keessan Galaanaa Daffaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraati jechuudha. Mee kallattumaan gara mata duree keenyarra har'aatti haa ceenu. Mata dureen keenya irraa tokko special issue keessaa jechuudha. The recognition of not receivable kan jedhudha jechuudha. Yookiis immoo receivable gabaabumatti not receivable faatu hin taane. The recognition of not receivable maali kan jedhu waliin haa ilaallu kanaafiyyuu. The recognition of not receivable jechuun dura recognize kan goonee turre amma derecognize gochuu yookiis immoo galmee sana waan galmeessinee turre sana galmee irraa balleessuu jechuudha. Fakkeenya not receivable gaafa galmaa'u deebiitii irratti galmaa derecognize goone jechuun krediitii irratti galmeessuu jechuudha gabaabumatti. The recognition jechuudha. Inni kun immoo akkamitti ta'uu danda'a kan jedhudha. A receivable is derecognized when it gets removed from the book of record. Yeroo derecognition jechuun akkuma durii isinii kaase kan galmaa'ee ture gaafa buukii sanarraa haqamu jechuudha. Bara reason for derecognition maaliif kan jedhu immoo first when it becomes due and collected in cash. Kana jechuun gaafa maallaqa sana sassaabnu yookiin kaashiidhaan fudhannu jechuudha. Kan nuyi derecognize goonu. Namarraa kan qabnu tokko gaafa maallaqa sana fudhannu maal goona? Not receivable waan jedhu sana buukii keenyarra balleessina jechuudha. Inni kan biraan when it no longer has any value following the declaration of bankruptcy by the borrowers. Kana jechuun namni liqeeffate sun sababii bankruptcy nuu kaffaluu hin danda'u yoo ta'e sanaaf immoo when we are certain jechuudha. Akka nuu kaffaluu hin dandeenye gaafa certain taanu bankruptcy'n isa mudate jechuudha borrowerii yookaan liqeeffata. Kanaaf maal goona jechuudha? Derecognize goona jechuudha receivably. Karaa biraa immoo when it is transferred to another company along with risk and reward jedha. Riskii akkasuma reward yookaan benefitii receivably keenya sanarraa argannu guutummaa isaa gara kaampaanii biraatti gaafa transfer goonu derecognize goona jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf account receivable maal gochuu dandeenya? Account receivable kabiraatti gurguruu dandeenya. Kaampaanii kabiraatti gurguruu dandeenya. By the way, kun biizinesii cimaadha jechuun baankiin kana hojjechuudhaan yeroo baay'ee advantage yookiin immoo profitii guddaa ni argataa jechuudha. Kana jechuun transfer maaliif godha? Kaampaaniin tokko fakkeenyaaf customer irraa account receivable ganaa gara fuulduraatti funaannatu baay'ee qaba kaampaaniin tokko jechuudha. Fakkeenyaaf manufacturing kaampaanii haa jennu. Garuu saatii sanatti liquidity problemiin isa qaqqabe kaashii of harkaan qabu ta'uu danda'a. Kanaaf maal godhaa? Kallattumaa gara baankii deemee account receivable kana maal godhaa? Hin gurgura baankiitti. Baankiin hin sassaabbata account receivable sana. Benefitiin baankiin argatu immoo maalidhaa? It imposes a finance charge on the company jechuudha. Kaampaanii sanarra finance charge impose godha jechuudha. Yookiis immoo persentii ta'e irraa murata jechuudha dirqama. Baankiin bitu sun immoo jechuudha. Kanaaf yeroo kana derecognize goona jechuudha. The ISB uses the term derecognition when referring transfer of receivable with all risks and rewards jedha.
Kanadha kan recognition of not receivable jennu. Isaan keessaa tokko transfer of receivables jenneerra. Akkamitti transfer goona receivable jenna. Common reason for transfer of receivables to accelerate receipt of cash jenne akkuma dura isinii kaase. Transfer of receivable to third party for cash happens in one of two ways jedha. Karaa lama transfer gochuu danda'a third party jechuudha. Kaampaaniin tokko receivable inni tokko secured borrowing isa jennu inni kabiraan immoo sale of revenue receivable jechuudha. Ifama karaa kana lamaan maal gochuu danda'a transfer gochuu danda'a kaampaaniin tokko kaampaanii biraatti jechuudha receivable isaa jechuudha. Inni tokko secured borrowing inni tokko sale of receivable dha. Inni isaan keessaa sale of receivable kan jennu secured borrowing kan jennu dhiifama maalidha isa jennu haa ilaallu. Secured borrowing jechuun kana jechuun using a receivable as a collateral in borrowing transaction. Kana jechuun akka collateraliitti fayyadamne gaafa maal goonu maallaqa liqeeffannu jechuudha. Receivable akka collateraliitti qabsiisa jechuudha miti collateralii jechuun. Fakkeenyaaf namni tokko baankii irraa gaafa liqeeffatu yeroo baay'ee maal mana isaa qabsiiseedha kan inni liqeeffatu. Kana immoo account receivable ganaa gara fuulduraa sassaabbatu wayii yoo qabaate maal godha sana akka collateraliitti qabsiisee maallaqa liqeeffata jechuudha. Secured borrowing jechuun isa kana. No entry is required by the creditor on the time the borrower collect cash from the collateral jedha. Entry galmeessuun qabu creditor yookiin namni liqeessu sana jechuudha. Yeroo borroweeni maal kaashii collect godhu jechuudha. Kanaaf kana jechuun gabaamatti amma isiniif ibsuufi amma nam tokko caalaa namni jedhamu maal qaba customer isaarraa account receivable meeqa qaba kuma 10 haa qabaatu fakkeenyaaf kuma 10 haa qabaatu customer isaarraa gara fuulduraatti kan sassaabbatu kaashii barbaade ammaaf ammatti barbaade kaashii maal godha gara baankii deema maal godha maallaqa liqeeffata akka collateraliitti maal qabsiisa ishee kana qabsiisa jechuudha. Gaafa kana sassaabbatu kallattumaan gara baankii transfer gochaa deema jechuudha. Account receivable sassaabbachaa deemu kana jechuudha customer irraa akkasidha secured borrowing jechuudha. Kanaaf baankiin immoo maal godha percentii ta'e wayii irraa kutachaa deema account receivable kanarraa malee callise tajaajila akkasiin kennu. So isa kana fakkaata akkamitti transactionii akka galmeessinu immoo haa ilaallume. Secured borrowing jedha. Illustration is on April 1, 2015 jedha. Prince Company assigns $500,000 of its account receivable to the Hirbania Bank as a collateral for $300,000 due July 1, 2015 jedha. The assignment agreement calls for Prince Company to continue collect the receivable jedha. Hirbania Company assists finance charge of 2% of account receivable jedha. Interest on loan is 10% or a realistic rate of interest for note of this type jedha. Maal godhe kana gaasinu bachiisuuf illustrationin kun maal jedha April 2015 keessa Prince Company maal godhe baankii irraa qarshii yookiis doolaara 300 liqeeffachuuf jechuudha maal godhe akka collateraliitti account receivable hammam ta'e doolaara 500 ta'e qabsiise kana qabsiise. Isaa booddee agreementiin isaanii Prince Company kun yookiis immoo akka collateraliitti kan qabsiise kuni maal godha collect godha maali receivablota kana jechuudha. Collect godheeti gara maalitti dabarsa jechuudha gara Hirbania Company. So servicii kana kenneef amma akka collateraliitti qabsiise wanti ni jedha Hirbania Companytu maal godha liqeessaa jira jechuudha. Kanaaf Hirbania Company kun immoo maal godha percentii 2 account receivable kana charge gochaanii jira jechuudha akka finance cost jechuudha yookiis more gatii tajaajilaa soo jennee irra gaarii ta'a sirriitti hubachuuf jechuudha. Kana
impose godhe yookiis charge godheera piraayinsi kaampaanii kanaatiin jechuudha. Eenyu Herbaaniyaa baankiin kun jechuudha. So maallaqa liqeeffatamte kanarratti immoo meeqa herreeggata Herbaaniyaa baankiin maal godha? Hiberniyaa baankii jechuudha ifama parsantii 10 herreeggata 300,000 kanarratti jechuudha. Faayinaansi chaarjii parsantii 2 account receivable yookiis immoo 500,000 kana herreeggata. Interest rate kan wanti irratti immoo kan lo'aanii kanarratti immoo parsantii 10 herreeggata jechuudha. Kanaaf akkam joornaal entrii qopheessina. Eenyutu joornaal entrii qopheessaas keessatti piraayinsi kaampaanii. So instructioniin maal jedha? Prepare the April 1 2015 joornaal entrii for piraayinsi kaampaanii jedha. Piraayinsi kaampaaniif Aprilii kanarratti joornaal entrii record godhi yookaan prepare godhi jedha. Prepare the journal entry for price collection of 100,000 of the account receivable during the period from April 1, 2015 through June 13, 2015 jedha jechuudha. Kana jechuun immoo collect godhe price campaign account receivable jechuudha. Hagam 350 collect godhe. So kana record godheedha. Inni caarra jiru immoo on July 1, 2015 price paid Hibernia all that was due from the loan it secured on April 1, 2015 jedha. Maal godhe liqa 300,000 liqeeffate kana guutummaatti cover godhe account receivable sana sassaabachuudhaan jechuudha. Guutummaatti liqii 300,000 liqeeffate sana kaffale. So journal entry maal fakkaataadha? Jalqaba journal entry gaafa qopheessinu ERF jechuudha. April kanarratti kaashii jenneeti kana galmeessina. Finance charge percentii 2 500,000 yookiis account receivable akka collateraliitti qabsiifame sana jechuudha. Isa kana finance charge jenna. Not payable immoo 300,000 jenna. Gara kaashii hammamidha? Finance charge irraa kutateera waan ta'eef kaashiin ni hir'atti jechuudha. Kanaaf 300,000 hir'isuu 10,000 yookiis finance charge inni persentii 2 irraa kutate sana jechuudha. Gaafa irraa hir'attu 290 ta'a jechuudha. Walii galtee isaanii sanarra jira waan ta'eef walii galtee isaanii sana sirriitti hubachuu qabdu journal entry kana qopheessuuf. Finance charge persentii 2 account receivable gara fuulduraatti funaanamu akka collateraliitti qabsiifame sanadha. Kana galmeesse kanaaf akkasitti galmeessa. Maallaqni liqeeffatame 300,000 dha. Kanaaf not payable jedhame kanaan galmaa jechuudha. Bifa kanaan galmeessaa isaa booddee biirratti immoo journal entry pricein collect godhe kaashii hagamii 350 account receivable 500 ture sanarra hagam collect godhe 350 collect godhe. Price company galmeessaa jechuudha dirqama. Isa transfer godhe jechuudha account receivable sana. Kanaaf cash jennee 350 debit goona account receivable 350 credit goona jechuudha. Inni kabiraan caarratti Hibernia price company guutummaatti waan liqeeffate sana cover godhe. Maal gochuudhaani liqaa sana account receivable sana customer sarraa sassaabateeti baankiif guutummaa guutuutti lo'aanii sana ofirraa kaffalee jechuudha. So not payable in keenya amma maal taati 300 debit taati jechuudha. Interest expense in keenya immoo meeqaani ka ji'a 3 dha waan ta'eef April 1 haga July 1 tti kan jiru ji'a 3 dha waan ta'eef percentii 10 10% times $300,000 times 3/12 jenneeti interestii keenya calculate goona. Guutummaatti kaashii gaafa ofirraa kaffalee gaafa fixu jechuudha. Not payable in debit taati kaashiin credit taati ofirraa kaffalaa jira waan ta'eef jechuudha. 300,000 fi 7,500 taati jechuudha. Kaashiin inni kaffalu jechuudha interestii. Ila kun finance charge if interestiin akka wal sinitti dhaamne
finance chargein kamirratti impose ta'e account receivable akka collateralitti dhiyaate sanarratti kan inni impose ta'u jechuudha. Percentii 2 jechuudha. Kanaaf isan dagatiina percentii 2,500 jechuudha. 10,000 kuni I think hubattaniitu yaada. Inni kabiraan fakkeenya tokko daballee haa xumurrume. Secured borrowing isa jennu kana jechuudha. Inni on March 1, 2015 jedha. Meng Mills Incorporation provide or assigns note of 700,000 of its account receivable to Sino Bank as collateral for a note of 500,000 noted. Meng Mills continue to collect the account receivable. The account debtor are notified for the arrangement. The Sino Bank assesses finance charge of 1% of account receivable and interest on notice 12%. Mills makes monthly payment to bank for all cash it collect or receivable. Kana jechuun maal godhe Sino Bank kan jedhamu irraa hagam liqeeffate Meng Mills corporationiin hagam liqeeffate 500 liqeeffate. Maal qabsiise immoo account receivable gara fuulduraatti collect godhu hagam qaba 700 qaba isa qabsiiseet 500 liqeeffate jechuudha. Baankiin finance charge jedhe percentii tokko account receivable jechuun 700 kana impose godhe jechuudha. Maallaqa liqeeffate kanarratti immoo percentii 12 interestii herreeggachuuf walii galan. Isaa booddee Meng Millsiin kuni akkuma account receivable kana sassaabaa deemuun maal godha kallattiidhaan gara baankii transfer gochaa deemaa jechuudha. Liqaa sana ofirraa kaffalaa deemaa jechuudha. So journal entry isaa maal fakkaataadha? Jalqaba agreementii isaanii kana hubachuun sin barbaachisaa jechuudha. Mee gara journal entry isaatti dabarree haa ilaallu. Journal entry isaa maal fakkaata? Kallattii Meng Mills Corporation fi Sino Baankii kana wal bira qabnee haa ilaallu. Egaa maal godhee akka meeqa liqeeffate Mingo Corporationiin 500 liqeeffate not payable jechuudha. Gara fuulduraatti kan kaffalu inni kanaan credit ta'a. Finance charge immoo akka al tokko finance charge interest expense jedhee tuqaa jechuudha. Interest jedhee tuqaa. Kanaaf akkanatti qabachuu dandeenya. Finance charge immoo 1% of account receivable jechuudha. Akka collateralitti kan taa'e sana percentii tokko irraa kutataa jechuudha. Finance charge. Innis akka collateralitti 700 qabsiiseera. Namni sun jechuudha. 700 qabsiiseera. So 1% of 700,000 jechuun 700 finance charge. So kaashii hammam kaffalaa 493 interest expense jechuu danda'a finance charge sana. Kanaaf ishee 700 not payable 500 jechuudha. Sino Bankiin immoo liqeessaadha waan ta'eef yookiis immoo maallaqa kan nama liqeesse sana waan ta'eef maal godha not receivable jedha. Interest revenue jedhe 700 cash jedhe 493. Ila garaagarummaa isaanii sirriitti ilaala waan inni fakkaatu. Kana fakkaata. Egaa account receivable sana immoo kan sassaabu nama liqeeffate yookiis immoo akka collateralitti qabsiise sanatu account receivable sana sassaabe gara maalitti maallaqa liqeeffate sana ofirraa kaffalaa jechuudha. Amma gaa maal godhe maarchii irratti hammam collect godhe 700 qabu keessa account receivable 700 qabu sana keessa hagam collect godhe 440 collect godhe. Eenyu Meng Mills Corporation jechuudha. Isarraa immoo cash discount hagamtu jira 6,000 jira. Akkasuma sirriitan allowance kan jennu 14,000 jira. Guutummaatti receivable dha waan ta'eef guutummaatti kaffalamuu dhiisuu waan danda'uuf jechuudha. There may be a share return and allowance jechuudha. Kan deebi'u jiraachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf
gaafa galmeessu gaafa maallaqa sana sassaabu account receivable 700 sana isa customer irraa qabu gaafa sassaabu akkamitti 434 deebiit godhaa jechuudha. Innis garaagarummaa maaliiti? Garaagarummaa maaliiti? Cash sale discount hagamtu jira? meeqatu jira? 6,000 jira. 6,000 jira. Sale return allowancein 14,000 jira. 14,000 jira. Kaashiin immoo meeqatu jira? 434 jira jechuudha. 334 jira. Kanaaf kana gaafa galmeessu kaashii 334 434 deebiit godha jechuudha kaashii. Maallaqa sassaabaa jira waan ta'eef kastamerii isaarraa waan sassaabaa jiruuf kanaan galmeessa. Kana jechuun 334 jechuun 440 hir'isu cash discount isa jennudha jechuudha. Cash discountiin asitti galmoofti. Kanaaf account receivable isaa maal gochaa deema? Customer irraa kan qabu Mills Incorporation maal godha? Credit gochaa deema jechuudha account isaarraa. Kanaaf bifa kanaan galmeessaa deema. Maallaqa customer irraa qabu sassaabaa jira. Siinoo baankiin immoo waan galmeessuun qabu kan maallaqa account receivable sana kan sassaabu eenyudha waan ta'eef Mills Corporation waan ta'eef jechuudha. Intiriin hin jiru asitti. Isaa booddee waan sassaabe sana maal godhee gara eenyutti transfer godhe? Gara Siinoo baankiitti transfer godhe. As keessatti immoo eenyu? Mills Corporation jechuudha. Maaliif liqaa sana ofirraa kaffalaa jira jechuudha ammoo. So interest expense 5,000 jechuudha. Not payable meeqa? Not payable meeqaan deebiit ta'a? 434 deebiit ta'a jechuudha. Transfer godhe waan ta'eef kaffalee amma ofirraa liqaa sana jechuudha. Siinoo baankiin immoo gaafa maallaqa sana fudhatu cash jedha. Not receivable immoo credit gochaa deema. Wanti isaarraa balleessaa deema jechuudha. So bifa kanaan akkasitti qabachuuf yaada jechuudha. Percentiin interest revenue immoo percentii 12 herreeggataa jenneera. Amma ji'a jalqabaarra maal godhare? 500 yookiin maallaqa liqeeffate sana percentii 12 jechuudha. Interest revenue kan jennu 5,000 kun 500 baay'isuu percentii 12 baay'isuu tokkorra 12 jechuudha. Kan ji'a tokko baasuuf jechuudha. Kanaaf 5,000 taate interest revenue jechuudha. Gaafa maallaqa transfer yookiin remit godhuu jechuudha. Inni kabiraan April irra immoo maal godhe? Hagam collect godhe? Baalaansii hafan collect godhe. Garuu immoo maaltu jira? 2,000 kan ta'u uncollectability jira. Account receivable sana keessa jechuudha. Account receivable sana gaafa collect godhu maal godha? Kanaaf iyyuu 244 deebiit godha. Isa hafe sana jechuudha. Dura meeqa collect godheera? Collect godhe 434 kaashiidhaan collect godhe. Amma immoo kaashii 244 isa hafe sana collect godha jechuudha. Silaa meeqatu jira? 700tu jira ture waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bifa kanaan galmeessa. Allowance for the full accounting 2,000 hin kaffalamu jedhee kan yaadu jechuudha. Inni 2,000. Kanaaf account receivable keenya 200 fi 46 ta'a jechuudha. 246 fi 254 gaafa walitti daatan 700 siniif ta'a jechuudha. Receivable sun collect ta'ee dhume jechuudha. Without uncollectable accounts jechuudha. Kanadha. Kana collect godhe isaa booddee ishee hafte sana maallaqa liqeeffate irratti hafe sana maal godha? Transfer godha jechuudha gara Siinoo baankiitti. Gaafa gara Siinoo baankiitti transfer godhu asitti collect godhe. Kanaaf Siinoo baankiin hin ilaallatu. Siinoo baankiin dhimma irraan qabu. Kanaaf asitti gaafa kaashii hafe sana immoo maallaqa liqeeffate sana ofirraa gaafa cufu kaashii fudhate sanaan interest expense jedhee meeqa tafe silaa dura meeqa kaffalee 334 kaffaleera. 500 keessaa jechuudha. 66 tafa
Sana keessa 66,000 haftee sana kaffalaa jira amma farka. Persentiin 12 66,000 sana 660 taati. Isheen interest expense jechuudha. So not payable meeqa ta'a? 60,000 jechuudha. Gaafa ofirraa kaffalu kaashii 600 fi 666 ta'a jechuudha. Kaashii guutummaatti ofirraa kaffalee jechuudha amma. Interestii dabalate. Inni immoo fudhachaa jira siinoo baankiin immoo kaashii sana guutummaatti fudhachaa jira. Kaashii jedhee deebiit godha. Interest revenue jedha inni immoo. Isa sanaaf interest expense, isa kanaaf interest revenue. So not receivable immoo credit godha jechuudha. Guutummaatti fudhate waan ta'eef derecognize godha jechuudha akkaawuntii isaarraa. Secured borrowing kan jennu isa kanadha. Sirriitti hubattaniitu yaada. Egaa amma immoo sale of receivable kan jennutti haa ceenu. Inni kun immoo receivable in gurgurtaa jechuudha. Receivable factors immoo maal jedhaman kun principle of accounting waanii keessatti kaasuuf yaadeera. Factors are finance company or banks that buy receivable from business for a fee. Maal godhu sirraa bitu receivable jechuudha irra kun immoo. Factors company warri jedhaman baankii ta'uu danda'u, finance company ta'uu danda'u, receivable sirraa bituu danda'u. Ati kaashii liquidity problem yoo si qaqqabe maal goota? In gurgurtaa jechuudha. Not receivable kaashii barbaadda waan ta'eef. Baankiin immoo maal godha? Finance charge wayii sirraa kutachuuf jecha sirraa bitaa jechuudha. Yooni hamma ta'e wayii sirraa kutata receivable keessanarraa kanaaf sirraa bitaa jechuudha. Baay'ee biizinesii cimaadha inni kuni. Kanadha jechuudha sale of receivable. Yeroo kana immoo gosa sale of receivable sale without guarantee fi with guarantee kan jennu jira. Without guarantee jechuun amma receivable biteera baankiin receivable biteera customeronni yoo kaffaluu didan seeleriin yookiis immoo namni receivable sana sinitti gurgure maal hin godhu riskii sana assume hin godhu jechuudha. Nama bite sana yookiin purchaserii sanatu riskii default riskii customerii irraa dhufu sana assume godha jechuudha. Eenyutu purchaserii receivable sanaatu jechuudha. Without guarantee kan jennu jechuudha. Maqumti isaayyuu ibsaa jira waan ta'eef. So purchase assumes a risk of collection jedha. Default riskii yoo jiraate assume godha jechuudha purchaserii. Transferis out right sale of receivable. Guutummaatti akka bitee wayitti ilaalama. Sale without guarantee kun jechuudha. Seller record loss on sales jedha. Maal godha? Loosii maal godha? Ingalmeessa selleriin. Maaliifi gaafa receivable gurguru receivable sanarraa amma fudhachuu qabuun fudhatu baay'ee. Maaliifi problemii sana furuuf jecha cash liquidity problemii sana furuuf jecha kaashii waan barbaadeefi hatattamaan gaafa baankii deemu guutummaatti hin fudhatu jechuudha. Amma persentii ta'e wayirraa kutata baankiin dirqama. Isheen loosii akka loosiitti galmeeffata jechuudha. Seller use due from factor or receivable account to cover discount returns and allowance jedha. Kana jechuun due from factor receivable guutummaatti kaffalamuu dhiisuu danda'a. Discounting jiraachuu danda'a, return and allowance jiraachuu danda'a. Probably warra ta'an jechuudha. Jiraachuu danda'u, jiraachuu dhiisuu danda'u. So warra kanaaf maal godha? Akka due from the factory yeroo gurguru sana deebi'uu danda'a akka jedhutti fudhachuu akka danda'u wayiitti galmeessaa jechuudha gara fuulduraatti. Due from factory jedha. Inni factory'n immoo namni baankii yookiis finance company bitu sun immoo due to jedheeti gara seelerii sanaatti due to jedheeti galmeessaa jechuudha. Yoo return and allowance sun hin jiraanne deebisee kaffalaa jechuudha. Kanaaf akkasitti galmeessaa. Mee illustrationii kanaa ilaallu. Sale without guarantee jechuudha. Crest Textile Corporation Factory factors a 500,000 of account receivable with commercial factors corporation on non-guarantee basis. Commercial factors assesses finance charge. Argitanii miti finance charge hammam impose gochaa jira percentage sadii jechuudha. Amount of account receivable jechuudha. And the retains amount equal
to 5% of account receivable for probable adjustment. Probable adjustment kan jennu sirrii tan dalwaansi cash discount warra jennu sanaaf jechuudha. Bad debt expense warra jennu sanaaf akka probable adjustment itti meeqa godhe percentage 5 retain godhe yookiin irraa qabee kaa'e jechuudha. Yoo hin jiraanne deebisee kaffalaafi jechuudha. Yoo jiraate garuu akkasumatti hafa waan ta'eef wanta wanti jedhu qabu. So the Crest textile and the commercial factors makes the following journal entries for the receivable transferred without guarantee jedha. Without guarantee yeroo ta'u akkamitti akka galmeessu ilaala. Without guarantee kanaaf kaashii hagam transfer godha. Percentii 3 kanarraa kutata. 500 kanarraa percentii 3 kutate. Percentii 3 isaa jechuun meeqadha? 15,000 jechuudha. Isheen finance charge dha. Waan tajaajila kenne sanaaf irraa kutata. Kabiraan immoo probable adjustment jedhee immoo percentii meeqa? Percentii 5 irraa kutata. Percentii 5 jechuun percentii 50 percentii 5 50 immoo meeqa? 25 dha. Do from factory kan jettu yookiin account allowance for the full account ta'uu danda'a. Return the allowance cash discount ta'uu danda'a. Probably dha isaan. Probable adjustment fidha. So kanaaf iyyuu kaashiin yookiis maallaqni nama receivable gurguree sana bira geessu cariin ishee jechuudha 460 jechuudha. Do from factory tarii gara fuulduraatti kan inni sassaabachuu danda'u 25 jechuudha. Yoo return and allowance discountonni hin jiraanne kan inni sassaabachuu danda'u jechuudha gara fuulduraatti. Garuu amma ni qabsiisa dirqama. Finance charge immoo amma inkar godheera. Percentii 3 inkar godheera innis 15,000 jechuudha. Kana so account receivable isaa account maalirraa buukii isaarraa remove godha jechuudha. 15,000 kana jechuudha. Akkasitti galmeessa. Namni commercial factory inni bitee sun immoo jechuudha. Kaampaaniin bitee sun immoo maal godha? Account or not receivable jedha. Meeqaan? 500 galmeessa. Due to customer probable adjustment ishee jennu percentage sana ishee gara fuulduraatti deebisee kaffaluu danda'a yoo allowaansonni hin jiraanne yoo hin jiraatiin jechuudha. Kanaaf due to customer kan inni jedhuuf jechuudha. Interest revenue immoo jedhee kan inni galmeessu isa kanaaf loosiidha, isa kanaaf immoo revenue dha. Maaliif irraa bitaa jira waan ta'eef jechuudha. Finance charge sana. Kanaaf interest revenue sana percentii 3 500 sanaan galmeessa. Kaashii carii ishee kan inni Crystal Textile itti dabarsu 460 ta'a jechuudha. Sale without guarantee isa kana guarantee kan hin qabne jechuudha. With guarantee immoo maalidha? Sellers guarantees payment to purchaser jedha. Amma receivable biteerani kaampaanii tokkorraa. Kanaaf guarantee immoo qaba. Guarantee qaba jechuun yoo customeroonni kaffaluu dadhaban maal godha? Dirqama selleriin maal godhaaf jechuudha? Deebisee kaffalaaf jechuudha. Inni deebisaaf jechuudha. Purchaseriif yookiis baankii receivable bite sanaaf dirqama deebisee kaffalaaf jechuudha. Yoo customeroonni maal gochuu didan? Yoo kaffaluu fididan jechuudha. Sale with guarantee inni jennu isa kanadha. Transfer consider the borrowing sometimes referred to as a failed sale jedha. Kana fakkaata journal entry isaa immoo akkamitti hojjetama kan jedhu mee waliin haa ilaallu as keessatti jechuudha. Akka sanaa miti xiqqoo addadha inni kuni yeroo guarantee ta'u jechuudha. Akkuma duraa kaashiin guutummaa cariin bira geessu 460 dha. Due from factory kan jedhu isuma duraa wajji wal fakkaata. Finance charge wal fakkaata. Garuu iddoo kanatti dha kan isin qabachuu qabdan. Recurse reliability jedha malee account receivable jedhu. Maaliif yoo default risk hin jiraate yookiis yoo customeroonni kaffaluu dhiisanii maal godha? Account isaa deebisitu kaffalaaf ni deebisaaf waan ta'eef jechuudha. Factory kaampaanii sanaaf jechuudha. Nama kaampaanii receivable bite sanaaf ni deebisa waan ta'eef recurse reliability jedha malee
account receivable hin jedhu jechuudha. Kana jechuu barbaade garaagarummaan isaa iddoo kanatti asitti waluma fakkaata. Inni kun akkuma sanaatti galmeessa, inni kun garuu akka reconcilability galmeessa malee account receivable remove godhee hin galmeessu jechuudha. Kana fakkaata. Mee kan itti aanu haa ilaallu. Summarize gaafa goonu isa kana transfer of receivable jenne substantial riskii fi rewardin transfer ta'aniiru yoo ta'e jechuun riskiin guutummaatti yoo ta'u baate harka caalaatti persentii guddaan akkasuma benefitii guddaan yoo darbeera ta'e yes yoo jenne maal fayyadamna record as a sale kan nuyi galmeessinu akka seelitti galmeessina. Yoo guutummaatti yookiis immoo persentii guddaan hin dabarre ta'e immoo akka secured borrowingiitti dabarsina jechuudha. Kana jechuun yes inni jedhu kun guutummaatti darbeera jechuun maalidha? Remove goona jechuudha. Asseetii keenya yookiin account receivable keenya buukii account irraa remove goona. Secured jechuun garuu removing goonu jechuudha wanta akka liabilitytti galmeessina malee kan jedhudha. Kan arga jenne inni kabiraan fair value optionidha. Fair value option jechuun a company have a option to recover fair value in their account for most financial assets liability including receivable jedha. Fair value fayyadamanii galmeessuu danda'u. Other than cost jechuudha. Costii galmeessuu dhiisanii fair value fayyadamuu danda'u. Al tokko jechuudha. In some circumstances jechuudha. Company. If company choose fair value option, receivable are recorded at fair value. Are realized gain or loss is reported as part of net income jedha. Yoo fair value fayyadame receivable fair value dhaan galmaa'u. Garaagarummaan fair value book value gidduu jiru immoo akka gain unrealized gainii fi lossii net income irratti galmaa jechuudha. Takka galmeessuu jalqabe jennaan company report receivable at fair value each reporting period. Reporting tokko reporting period keessatti fair value dhaan galmeessa takka galmeessuu jalqabe naan jechuudha. So fair value kan inni fayyadamu company may elect to use fair value option at the time receivable is originally recognized or when some event triggers a new basis of accounting jedha. Fair value filachuu danda'a al tokko company jechuudha. Originally gaafa recognized godhu yookiis immoo factoroon yookiin reasonoon akka nuyi fair value fayyadamnu yookiis accounting methodoon influence nu godhan yookiin eventoon fair value akka fayyadamnuuf influence nu godhan yoo jiraatan fair value fayyadamuu danda'a kaampaaniin. Yeroo kana immoo takka fair value fayyadamuu jalqabe jennaan haga receivable sun guutummaatti kaffalamutti fair value fayyadamaa deema. Inni kunis maalidha? Consistency principle sana apply gochuuf jechuudha. Takka accounting method tokko fayyadamuu jalqabnaan dirqama consistently isa fayyadamuu qabda jedha. Chapter 1 keessatti ilaalleerra. Isa apply gochuuf continuously haganni kaffalamee dhumutti maal godha? Fair value dhaan galmeessaa deemaa jechuudha kaampaaniin. Kanadha. So mee fakkeenya kana haa ilaallu. Oscobar company has noticed receivable that have fair value of $800 kana jechuun 800 fi 10,000 kan ta'e fair value isaa jechuudha. Akkasuma immoo carrying amount isaa immoo 600 20 kan ta'e maalidha? Qaba Oscar company kan jennu jechuudha. Escobar dhiifama sagaleen na dadhabe takataatiin hojjechaa jira waan ta'eef Escobar decide on September 31 of the current year to use fair value option for this receivable jedha. This first valuation of this recently acquired receivable at December 31 Oscar Bob makes adjusting to record increase in value of not receivable and to record are realized holding gains as follows jedha. Maalidha? Fair value isaa maal jedha? 800 fi 10,000 jedha. Carrying amount isaa immoo 620 jedha. Garaagarummaan jira jechuudha. Kana jechuun gaafa valuate goonu not receivable kana
increase ta'eera jechuudha value'n isaa dabaleera jechuudha. So gaafa fair value option fayyadamna taanaan we have to record unrealized gain or loss jechuudha. Kanaaf as keessatti gain jira value'n isaa dabale waan ta'eef fair value'n carrying amount caalaa jira waan ta'eef innis garaagarummaan isaanii kana gidduu jiru gaafa baasnu 190 ta'a. Yeroo galmeessinu not receivable jenne 190 galmeessina unrealized gain or loss income keessatti kan report ta'u 190 credit goona jechuudha. Kan sinna gaafachaa jirtan kanuma irratti xumureera jechuudha. Amma duubatti deebi'een waa'ee income statement akkasuma revenue recognition fi chapter 4 waa'ee cash flow statement fi balance sheet isiniif hojjedha jechuudha. Chapter kana waa'ee not receivable bank reconciliation ittiin deebi'u asuma irratti nu ga'a. Horaa bulaa galatooma. Nagaan tura.